waa'ee ayyaana waaqayyoo hin kaafne tokko iyyuu jiru. Iddoo hundumaatti waa'ee ayyaana waaqayyoo kaaseetu dubbata Phaawulos. Ayyaanni waaqayyoo ammam barbaachisaa akka ta'e, ammam bu'a qabeessa akka ta'e, ayyaana waaqayyoo malee namni waaqayyoo, hojjetoonni waaqayyoo waa gochuu akka hin dandeenye baay'isee dubbata. Ittaansinee kan nuyi ilaalle immoo waanuma amma taanee jirru kana iyyuu, waanuma amma taanee jiru kana, isan amma ta'ee jiru kanadha. Ergamaa kanan ta'e, barsiisaa wangeelaa kanan ta'e, lallabaa kanan ta'e ayyaana isaaniidha. Isa kanaaf immoo waaqayyoon galateeffata. Kanarraan jalqabarramoo mee kutaan itti waaqayyoon galateeffatu isanni Ximootiyoosiif barreesseen kutaa kana dubbisa. Dubbii kana sila yeroon dubbisus na tuqa ture. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 kaasee akkeedha. Ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna naaf kenne kana amanamaadha jedhee hojii isaarra na dhaabuu isaatiif nan galateeffadhaa. Ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya hojii koo kanaaf isa humna naa kenne amanamaadha jedhee hojii isaarra na dhaabuu isaatiif nan galateeffadha. Durillee ani maqaa balleessaa ari'achaa humnaan namarratti ka'an ture. Garuu amanuu koo dura wallaalummaatti waanan kana godheef inni araara naa buuseera. Ayyaanni gooftaa keenyaa amantiif jaala Kiristoosiin argamu wajjin guutee irra naaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaattis fudhatamuun hin taaf. Warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessa ani isa duraan ture. Haa ta'u malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsa isaa guutummaatti mul'isuun warra jireenya bara baraatti isatti amananiif fakkeenya kan ta'uuf inni araara naa godheera. Mootii bara baraa isan duune isa jaan hin argamne Waaqayyo tokkicha sanaaf bara baraan ulfinniif guddinni haa ta'u jedheetu Waaqayyoon galateeffata. Waaqayyootu amanamaadha jedheetu hojii isaarra na dhaabe. Ana amanamaan turreen. Isatu amanamaadha jedhee hojii isaa kanarra na dhaabe. Ani maqaa balleessaan ture, ari'achaan ture, humnaan namarratti ka'an ture. Amanuu koo dura kana gochaa waanan tureef Waaqayyo naa dhiiseera. Ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos naa baay'atee jira jedha. Waan isinitti mee darbuuf jedhe. Mee yeroo kana lubi keenya kadhataniiru hojjetama Waaqayyo ta'uu keenyaaf, waamicha argachuu keenyaaf daqiiqa 2 Waaqayyoon galateeffanname. Waamamuma keef, hojjetama Waaqayyo ta'uu keef, luba ta'uu keef, raajii ta'uu keef, faarfataa ta'uu keef, geggeessaa waldaa kiristaanaa ta'uu keef, mana Waaqayyo keessatti ga'ee argatteef. Daawittu mana qulqullummaa ijaaruuf ka'e yeroo tokko waan hundumaa qopheeffatee mana qulqullummaa ijaaruuf ka'eetu Waaqayyo akkas jedheen mana koo kan ijaaru simiti. Carraa Waaqayyoof hojjechuu argachuu keenyaaf mee Waaqayyoon galateeffanna. Galateeffadhaa obboloota ko. Kan ayyaana isaatu godhe, kan araara isaatu godhe. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hojjetoota kee waan nu godhatteef, maasii kee keessatti waan nu babbaafatteef, yaa gooftaa nuyi namoota amanamoota hin taane, amanamoodha jettee iddoo aarsaa kee irra waan nu dhaabdeef, fuula keef fuula saba kee waan nu dhaabdeef, yaa Waaqayyo ija kee, afaan kee, gurra kee, harka kee, miila kee waan nu godhatteef, bara kana keessa nutti fayyadamuun, nutti gargaaramuun, nuun hojjechuun waan sitti toleef, yaa gooftaa lubootas keessa jiraniif, lallabootas keessa jiraniif, faarfattootas keessa jiraniif, yaa Waaqayyo karaa garagaraa mana kee keessatti kan dadhaban hundumaaf waa'ee koof sin galateeffadhaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Nuuf eeyyamte yaa Waaqayyo. Nuuf eeyyamte ergamoota kee akka ta'an, hojjetoota kee akka ta'an,
mana kee keessa akka deddeebinuuf nuuf eeyyamte gadi jennee gadoof deebisnee yaa Waaqayyo siif hojjechuu danda'u keenyaaf si haa galatu. Ammas si kadhanna hafuura qulqulluu ati nu tajaajili nutti dubbadhu. Ijoolleen kee Waaqayyo irraan baratu nagaan isaanis hin baay'ata dhameera ati nu barsiisi. Roomii kana kan to'adhu jalqabnee hamma xumurutti nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiin ameen. Ameen. Bu'aa kennaan ayyaanaa baay'eedha. Bu'aan kennaan ayyaanaa yookaan ayyaanni Waaqayyoo baay'eedha. Mana Waaqayyoo keessa saba Waaqayyoo gidduu tokkummaa qulqullootaa keessa walitti qabama amantootaa gidduu ishee kana na qabadhaa. Mana Waaqayyoo keessa saba Waaqayyoo gidduu tokkummaa qulqullootaa keessa walitti qabama amantootaa gidduu bu'aa ayyaana Waaqayyoo dubbachaa jirra. Tokkoffaa kennaa ayyaanaa garagaraatu jira. Tokkummaa qulqullootaa gidduu mana Waaqayyoo keessa walitti qabama qulqullootaa gidduu waldaasaa keessa kennaa ayyaanaa kennaa hafuuraa gosa garagaraatu jira. Bu'aan ayyaanni Waaqayyoo nuuf hojjete keessaa inni tokko isa kana. Ayyaanni Waaqayyoo kuni kennaan ayyaanaa garagaraa. Kennaan ayyaanaa bifa garagaraa ta'an akka nu gidduutti argamu akka nu gidduu jiraatu godheera. Amma ruumii kana keessas kan jirru obboloota koo isin keessas na keessas kennaan ayyaanaa gosi tokko jiraachuu danda'a, gosi garagaraas jiraachuu danda'a. Kana kan godhee ayyaana isaati. Macaafni qulqulluu keenya akkas jedha. Beektu waanuma beektan inni isin yaadachiisa. Roomee boqonnaa 12. Roomee boqonnaa 12. Mana Waaqayyoo keessa kennaa ayyaanaa baay'eetu jira. Murtaa'aa miti. 2-3 qofa miti. Yookaanis wanta bara kana keessa namoonni baay'een irratti xiyyeeffatan duwwaa miti. Kennaa ayyaanaa gosa garagaraatu jira. Ana akkas jedha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 6 kaasee akka ayyaana Waaqayyoo sanuuf kennameetti kennaa garagaraa qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka ayyaana Waaqayyoo nuuf kennameetti kennaa garagaraa qabna. Kennaan isaa waan Waaqayyo namatti mul'ise dubbachuu yoo ta'e akka amantichaa wajjin walii galutti dubbachuudha. Kennaan keenya hojiidhaan nama gargaaru yoo ta'e hojiidhaan nama gargaarutti jabaannu. Barsiisuu yoo ta'e barsiisacha jabaatu. Kennaan isaa nama gorsuu yoo ta'e gorsuutta jabaatu. Inni namaaf kennu garaa qulqulluudhaan kennu. Inni dura bu'us dhimmee agaggeessu. Namni ho'usi fuula ifaadhaan haa hojjetu jedha. Innan barbaade laasa kana. Akka ayyaana Waaqayyoo sanuuf kennameeti kennaa garagaraa qabna. Mana Waaqayyoo keessa tokkummaa qulqullootaa gidduu walitti qabama qulqullootaa keessa kennaa ayyaanaa gosa garagaraatu jira. Bu'aan ayyaanni Waaqayyoo hojjete tokkomoo isa kana. Iddooma kanatti kennaa baay'ee argitu. Darbee ammas kutaa tokkoon isiniif dubbisa. Dubbifadhaa isinis walii wajjin dubbifannaa. Qorontoos isa duraa lakkoofsa 1 kaafnee mata dureen isaa akkas jedha. Hafuurri qulqulluun kennaa garagaraa kennuusa. Kennaa garagaraa baay'eetu jira. Kun akka jiru hubachuu qabna. Yoo kun jiraatetu kennaa walii keenya kabajuu dandeenya. Kennaa walii keenyaaf iddoo laachuu dandeenya. Kennaa walii keenyaa wal tajaajilu walirraa tajaajilamuu dandeenya. Yaa obboloota koo waa'ee kennaa garagaraa hafuura qulqulluun kennu akka hubattanan barbaadaadha Phaawulos. Waa'ee kennaa ayyaana hafuura qulqulluun kennu akka hubattanan barbaada. Isin ammallee saba Waaqayyootu hin ta'in dura karaa irraa kaachiftanii gara Waaqayyoo tarfamii diddaniitti geeffamtanii turtan.
akkasuma namni hafuura qulqulluutiin geggeeffamee Yesuus abaaramaadha jechuu tokko illee hin jiru. Hafuura qulqulluun malee Yesuus gooftaa jechuu kan danda'us hin jiru. Kana cimsee isinitti hin beeksisa. Lakkoofsa 4 kaasee kennaa hafuuraa gosa garagaraatu jira. Elaasa kana. Hafuurichi garuu tokkichuma. Ergaa garagaraatu jira. Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Hojii garagaraatu jira. Waaqayyo inni hojii hundumaa adda addaan nama keessa kaa'u tokkichuma. Mana waaqayyoo keessa kennaa amma bara kana namoonni irratti xiyyeeffatan qofatu jira miti. Kennaa hafuuraa gosa garagaraatu jira. Ergaa garagaraatu jira. Hojii garagaraatu jira jedheetu waa'ee kennaa hafuuraa waldaa waaqayyoo keessa jiraniitu tarreessee barreessa. Karaan kennaa hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu moo hundumaaf bu'aa akka ta'utti kenname. Isa tokkoof ogummaan dubbachuutu hafuuraan kenname. Isa kaaniif beekumsaan barsiisuutu hafuuruma sanaan kenname. Isa kaaniif amantiitu hafuuruma sanaaf kenname. Isa kaaniif kennaa dhukkubsataa fayyisuutu hafuuruma tokkicha sanaan kenname. Isa kaaniif dinqii hojjetuutu, isa kaaniif raajii dubbachuutu, isa kaaniif hafuurota gargar baasee beekuutu, isa kaaniin afaan hin beekamne dubbachuutu, isa kaaniin afaan hin beekamne sanatti hiikuutu kennameef. Hafuurumti inni tokkichi suni kana hundumaa hojjechuudhaan hin ga'a. Inni akka jaalala isaatti tokkoon namaaf kennaa addaa hin jira. Innan jalqaba irratti dubbachuu barbaade kanan isinii wajjiniin barachaa jiru mana waaqayyoo keessa kennaa hafuuraa gosa garagaraatu jira. Kennaa hafuuraa mana waaqayyoo keessa jiru kanaaf immoo iddoo laachuu qabna. Bakka laachuu qabna hunduma isaaf. Hundumtuu iddoo isaatti bu'aa buusa qaba waanta ta'eef. Darbaa dubbifadhaa isiniin dubbisu. Qorontoos lammaffisa duraa kana boqonnaa 12 lakkoofsa 28 amma 30ttis waa'ee kennaa hafuuraa tokkummaa qulqullootaa mana waaqayyoo keessa jiru dubbata. Efesoon boqonnaa 4 dubbisa. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 10-12ttis ilaala. Kennaa waaqayyoo gosi garagaraa akka jiruti nu barsiisa. Ilaa haa hubadhaa mana waaqayyoo keessa kennaa hafuuraa gosa garagaraatu jira. Tokkoffaa irratti nan dubbadhu isa kana yeroo dheeraan fudhadhu. Umarratti lubi takkaalenyi nu gidduu waan jiruuf kadhannaa nu gochuu danda'a. Lammaffaa kennaa waaqayyoo kana gidduu immoo garaagarummaan hin jiru. Kennaa waaqayyoo kana gidduu garaagarummaan hin jiru. Wal caalummaan hin jiru. Hunduu iddoo isaatti barbaachisaadha. Iddoo isaatti waa'ee baasa. Kennaa waaqayyoo, kennaa ayyaanaa mana waaqayyoo tokkummaa qulqullootaa gidduu jiru kana gidduu immoo garaagarummaan hin jiru. Yookaanis kennaa waaqayyoo kana keessaa kan hin barbaachifne hin jiru. Hundumtinuu iddoo isaatti waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf gara guutummaa Kiristoositti akka nuun guddannuuf hin fayyada. Garaagarummaan qabu. Hundumtuu iddoo isaatti waa'ee baasa. Kan inni rakkina uumamaan yeroo nuuni iddoo malee dhannee dhaabannu yookaan yeroo nuuni iddoo malee dhannee keenyudha malee akka kennaa nuuf kennameetti ituu hiriirree hundumti isaayyuu waa'ee baasa. Hundumti isaayyuu bu'aa buusa mana waaqayyoo keessatti cal jedheema hin laanne kennaan inni kan eenyurra kan caalu hin jiru. Namootatu bara kana akkasitti fakkaatee akkasitti yaada malee hundumti isaa waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf kennama. Efesoon boqonnaa 4. Efesoon boqonnaa 4
lakkoofsa 12 kaasee nan dubbisa. 11 kaasee isumatu namootaaf kennaa kenne. Kennaan isaas kaan ergamoota, kaan warra waaqayyo isaanitti mul'ise himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaan barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra waaqayyoof qulqullaa'an hojii isitti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isa dhagna Kiristoos sana cimsuudhaaf kana godhe. Kunis amma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma waaqayyoo beekuu namoota ga'oo taanee guddannutti safara guutummaa Kiristoos bira amma geenyutti hin ta'a. Inni warra waaqayyoof qulqullaa'an hojii isatti ergaman sana qopheessuudhaaf waldaa kiristaanaa dhagna Kiristoos sana cimsuudhaaf kana godhe. Kennaan ana keessa jiru, kennaan si keessa jiru, kennaan adda keenya keessa jiru, kennaan ayyaanaa mana waaqayyoo keessa jiru waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf waa'ee baasa. Waldaa kiristaanaa ishee dhagna Kiristoos taate jabeessuudhaaf waa'ee baasa. Kanaaf kennaa waaqayyoo gidduu garaagarummaan hin jiru. Boleessa kunni si keessa jirus bu'aa baasa. Inni na keessa jirus, inni na keessa jirus, inni hunduma keenya keessa jirus bu'aa buusa. Warri tiksoota ta'ani, warri geggeessitoota ta'ani, warri dura buutota ta'ani, kenna ayyaanaa gosa garagara mana waaqayyoo keessa jiru kun bu'aa akka inni buusu beeknee seeraan hiriirsuun nurraa eegama. Seeraan bobbaasuun nurraa eegama. Seeraan iddoosaa qabatee akka inni hojii hojjetu gochuun nurraa barbaachisa. Kennaa waaqayyoo gidduu garaagarummaan hin jiru. Sadaffaa waan dubbadhu. Kennaa kana immoo waaqayyootu akka fedha isaatti, akka jaalala isaatti namootaaf kenna. Hafuura qulqulluutu kenna. Barbaacha keenya duwwaan, fedha keenya duwwaan, hawwii keenya duwwaan, kadhannaa keenya duwwaan ta'uu dhiisuu danda'a. Hawwuun gaariidha, fedhuun gaariidha, barbaachuun gaariidha, kadhachuun gaariidha. Kan kennu garuu hafuura qulqulluudha. Kennaa mana waaqayyoo keessatti ittiin hojjennu, ittiin tajaajilu, ittiin waa'ee baafnu kanaa hafuura qulqulluutu kenna. Egaa miidiyaa irra jirra waanta ta'eef gadi fageessee dubbachuun qaxxitaa darbaa waan jiruuf ulfaataa. Bara kana keessa namni waan ittiin tajaajilu waa baay'ee irraa argachuu danda'a. Garuu inni amman isinitti dubbachaa jiru kennaa ayyaanaa kana immoo hafuura qulqulluutu kenna. Qorontoos isa duraa boqonnaa 12 irraa akkas jedha. Lakkoofsa 4-5 darbee lakkoofsa 11. Kennaa hafuuraa gosa garagaraatu jira. Hafuuricha garuu tokkichuma. Ergaa garagaraatu jira. Gooftaan ergamaniif tokkichuma. Hojii garagaraatu jira. Waaqayyoonni hojii hundumaa adda addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkichuma. Eewutu nama keessa kaa'a jechuudha. Waaqayyoom. Eewutu namaa kenna. Waaqayyoom. Eessaa fudhan? Waaqayyo harkaa fudhan. Na dhagaa, na hubadhaa sirriitti. Eessaayyuun fudhan. Waaqayyo harkaa kennaa ittiin har'a mana isaa keessa tajaajilaa jirtu kana. Mana isaa keessa tajaajilaa jiru kana. Mana isaa keessa ittiin hojjechaa jirru kana waaqayyootu nuuf kenna. Hafuura qulqulluutu nuuf kenna. Kana beekuu qabna. Kennaadha kun sixootaa ነው. የሰጠን መንፈስ ቅዱስ ነው። እንም አኩመ ፈደሳትከን ለኮብሰ ኩደቶ አፉርት እንዲ tokkichisuun hojii kana hundumaa hojjechuudhaan hingaa inni akka jaalalasaat tokkoon namaaf kennaa addaa iraayedha. Eewutura hafuura qulqulluutu hira. Hafuura qulqulluutu kenna. Kennaa mana isaa keessa, maasii isaa keessa,
ojiisaa keessa ittiin deddeebi'aa jirru kanaafi of tuuluus nu barbaachisu. Of jajuus nu barbaachisu. Of himuus nu barbaachisu. Baannachuus nu barbaachisu. Ani kana jenneesi namoonni akka isaan nu gugguufan nu sagadan nu barbaachisu. Waaqayyoon nuuf kenne. Hafuura qulqulluutu nuuf kenne. Yeroo tokko tajaajiltoonni gaa kun tajaajilaadha waan taaneef tokkummaa tajaajiltootaati waan ta'eef jara kana akka waan biraatti yeroo nuti of lakkoofnu jira. Amantoota gadi qabnee yookaan akka nama wayii tokkotti yeroo nuti ilaaluu barbaannu ofii keenya xinnoo ishee akka ol kaasuu barbaannu jiraachuu danda'a miti. Hafuura qulqulluutu nuuf kenne. Yeroo hundumaa hafuura qulqulluuf iddoo laachuu bakka laachuu qabna. Waa lamaan tokko dubbadheen gara kadhataatti isin deebisa. Maaliif nuuf kenne? Ishee kana cimsee dubbachuu barbaada. Maaliif nuuf kenne? Kennaan ayyaanaa kun maaliif naaf kenname? Maaliif siif kenname? Maaliif nuuf kenname? Kana haa hubannu keessumaa bara kana keessa. Jaarraa amma jirru kana keessa baratti namni kennaa ayyaanaa kanaan waa gara godhachaa hojjetachaa jiru kana keessa kana sirriitti hubachuun gaariidha. Maaliif nuuf kenne? Shanaffaarratti hin dubbatu. Arfaffaarratti hojiidhaaf nuuf kenne. Alaa dhagaa hojiif nuuf kenne Waaqayyo. Kennaa ayyaanaa nuuf kenname kanaan namootaaf ittiin hojjennaa, namoota tajaajilla. Nuuf duwwaaf kenname miti. Kan Waaqayyo ayyaana kana sirra kaa'e. Kan Waaqayyo ayyaana kana narra kaa'e. Kan Waaqayyo ayyaana kana nurra kaa'eef maaliif? Ittiin akka hojjennuuf. Ittiin namoota akka tajaajiluuf nuu kenne Waaqayyo. Kana qabadhaa yeroo hundumaan dagatiin afuroo ta'u. Phexros isa duraa boqonnaa 4. Galanni isaaf haa ta'u. Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 10-11 dubbisa. Akka hojii adeemsiftuun garagaraa kennaa Waaqayyo isa garagaraa hojiirra oolchanitti namni addumaddaan kennaa ayyaanaa isa argate warra kaaniif akka waa'ee baasutti ittiin hojjetu. Dubbifadhaamee warri macaafni qulqulluun isin bira jiru dubbifnaa. Akkas jedha. Akka hojii adeemsiftuu gaggaariin kennaa Waaqayyo isa garagaraa hojiirra oolchanitti namni ifama si jalaan cufee lubaa banadhu. Mucaa ta'etu jee kan cufee chumaan kee cufee. Baneera miniyam. Amma nagaama. Banaadha iyyee. Nagaama. Kutaa kana dubbisame natti tole jira nana duukaa dubbisaa. Akka hojii adeemsiftuun garagaraa kennaa Waaqayyo isa garagaraa hojiirra oolchanitti namni addumaddaan kennaa ayyaanaa isa argate. Warra kaaniif akka waa'ee baasutti ittiin hojjetu. Inni dubbatu isa Waaqayyo jedha dubbatu. Inni waa hojjetu humna Waaqayyo isaaf kennee hojjetu. Waaqayyo waan hundumaatti karaa Yesuus Kiristoos ulfina argatu. Isaaf ulfinni aangoon barabaraan haa ta'u. Galanni isaaf haa ta'u. Maaliif akka nuu kenname jala buree dubbatala. Hallelujah. Natti tole kutaa'uun. Akka hojii adeemsiftuun garagaraa kennaa Waaqayyo isa garagaraa hojiirra oolchanitti namni addumaddaan kennaa isa argate maala godhu jedha. Warra kaaniif akka waa'ee baasutti ittiin haa hojjetu. Maaliif nuu kenne?
namootaaf akka nuun ittiin hojjennuuf namoota akka nuun ittiin tajaajilluuf namoota akka nuun ittiin gargaarruuf nuuf kenne Waaqayyo. Kanan dagatiin kana dagachuun qabna. Kenna ayyaana arganne kanaan warra kaaniif akka waa'ee baasuttidha. Warra kaan akka fayyadutti, warra kaan akka gargaarutti ittiin haa hojjetu. Isa dhumaa kana dubbiseen isinitti mee xumura. Shanaffaa wal fakkaata. Maaliif nuuf kenne kennaa ayyaana kana? Bu'aa warra kaaniif nuuf kenne Waaqayyo. ለሌሎች ጥቅም ለሌሎች ጥቅም ቡአ ወረካኒፍ አከቲኖ ፈየኑፍ ሚቲ አከቲኖ ገርጋሩፍ ሚቲ አከቲን ቢዝነስ ከገፈኑፍ ሚቲ አከቲን ጅሬኛ ኬኛ ከነ ገቢፈኑፍ ሚቲ ከናን አያናኑ ከነሜ ኩን ኡጋንሳ ሰከ በረከነ ኩንጅራ isini fandisas barakana namna kasitti beeketti tajaajilaa jira isas ni fandisa maaliif nuuf kenne Waaqayyo warra kaaniif akka fayyannuuf warra kaan akka gargaaruuf ሌሎችን እንድንጠቅም ነው kanaaf sirrakaay kanaaf nurrakaay iddoo maslasini dubbisatti sin deebiseen gara kadhataatti sin deebisa Qorontos duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 dubbifannu duukaa karaa kennaan hafuuraa addumaddaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname jedha. Hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname. Kennaan ayyaanaa kan inni kennameef hundumaaf bu'aa akka ta'uuf bu'aa keenyaaf miti faayidaa keenyaaf miti kennaa kanaan kan fayyadamu warra kaan kennaa kanaan kan waa'ee ba'u warra kaan kennaa nuuf kenname kanaan kan gargaaramu warra kaanidha. Obbolootota ko tajaajiltoota ruumii kana keessa jirtan arra akka kanatti isin wajjiniin sagalee Waaqayyo kanan dhaga'aa jiru kennaan kun kan nuuf kenname warra kaan akka fayyannuuf warra kaan akka gargaaruuf warra kaan akka tajaajilluuf akkasitti ittiin haa hojjetu jedha. Ayyaanni Waaqayyo onni hojii dhimma baasu namaan hojjetu isinii wajjin hata warrayyu hunduma keenya wajjin hata warrayyu ayyaanni Waaqayyo inni hojii dhimma baasu hojjetu ayyaanni Waaqayyo inni baroota keessatti hojii waa'ee baasu hojjetu nu keessatti nu gidduutti hojii waa'ee baasu inni hojjetu ammayyuu si wajjina ta'u na wajjina ta'u nu wajjina ta'u arras isa kana akka kadhannoon isin afeeraa kutaan 7 darbe dubbiseen gara kadhataatti isin deebisa. Qorontos duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 8 kaasee hundumaa booddee anas akka nama iddoon gahin dhalateetti moo mul'ate anoo ergamoota hundumaa irra xinnoodha waldaa Waaqayyo waan ana ari'adhee fi ergamaa jedhamee waamamuun anaaf kan malu miti naan ta'u amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ergamaa ta'eera. Hallelujah. Ayyaanni inni naaf kenne kunis ituu dhimma hin baasiin hin hafne galanni isaaf haa ta'u. Ani hunduma isaanii caalatti dadhabee hojjedheera. Anatu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo isa na wajjin jirutu itti dadhabe. Maqaan isaa ulfaatu. Amma garuu
ayyaana waaqayyootiin lubataan paastariitaan raajiitaan ayyaana waaqayyootiin faarfataataan faarfattuutaan geggeessitootataan kennaa waaqayyo nuuf kenne kan argannu kutaan isiniif dubbise sadanii sana keessatti gara kennaa 25 argitu gara kennaa 25 argitu kana hundumaa kan nu godhe kan si godhe kan nu godhe ayyaana isaati ayyaanni waaqayyo nuuf kenne kun immoo ituu dhimma hin baasin hin hafne ituu waa'ee hin baasin hin hafne arras dhimma baasa arras waa'ee baasa jabaat hajabaan hallelujaa dhimma baasa akkati taatu kan si godhe isa maqaan isaa eebbifamu dhimma baasa nama bu'aa buusu beekaaf wallaalaa dadhabaaf jabaa duratti adiif gurraacha kee duratti keessaaf alatti ayyaanni isaa kana godheera ayyaana waaqayyo sirra kaa'etti boleettii koo boleessa koo ana dabalatee hiriyoota koo jabaadhaa hajabaannu ayyaanni waaqayyo hammas hojii isa kana caalu hin hojjetaa hojii bal'aaf guddaatu fuuldura keenya jira ofuma waaqayyo sagantaa kana nuuf hin qopheessine nan jedha sadhumaa kana ayyaanni waaqayyo inni dhimma baasu inni waa'ee baasu isa durii caalaa si wajjin ta'e hojii ija qabu hojii inni itti galateeffamu haa hojjetu waaqayyo sinaa eebbisu amma kana yoon dubbadhe naga'aa ulfaadhaa luboonni as gidduu jirtu waan ta'eef arra kadhata siniin saamu gara keessanitti an deebisa lobii takka leenyinis nu gidduu waan jiraniif nuuf kadhatu magana gaan dhufte ayyaana waaqayyo guddaatu sarra jira nan beeka yeroo dheeraa kaafnee wajjin tajaajilla waaqayyoon nuuf kadhata egaa waan lubi dureessaa jedhu hin beeku waa'een bu'aa ayyaana waaqayyo bal'aadha dheeraadha isarraa nagaa yeroo biraan immoo itti dabala waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadha. Eebbifame ulfaadha haadhoo koo. Ameen. Gooftaan si haa eebbisu. Ani iyyuu silaa luba takkeedhaan yoo dhufte har'a nuu kadhattaan jedheen karaa koos yaaduma kanan qaban waan ta'eef innasumaan waaqayyoon yoo nuu kadhate natti tola dhiyaadhu luba.